Gobi dawe wallabde tafiran Gobi dawe kangalte dinati Gobi dawe manaf manaladu Gobi dawe ilmi dugana Gobi dawe loli barmadesi Gobi dawe yafeshi bobesi Gobi dawe duga karamati Gobi dawe bakati debesi walitti dhufeenya biyyoota guddataa jiranii kana jidduu jiru hoo laallu akkasuma ammoo keessoo Afrikaa fi biyyoota baha jiddu galeessaa kana miidhuun yeroo barbaadamutti yookaan ammoo hooggana ofii isaaniitiin barbaanne fi hooggana Afrikaa baay'ee fi hooggantoota ciccimoo kan saba isaaniif ta'an kan baha jiddu galeessaa baay'ee balleessuu fi sirna ummataaf ta'u jijjiiranii sirna ofiif ta'u hundeessuu gaafa barbaadanii waan akkanaa kana irraa raawwatu jechuudha. Kanaatiif kana raawwachuu keessatti ammoo maal fayyadamu jennee olaallu meeshaalee adda addaatti fayyadamu jechuudha. Meeshaaleen isaan fayyadaman keessaa tokko meeshaa sabquunnamtiiti jechuudha. Dhaabbilee gargaarsaa fayyadamuu danda'u, dhaabbilee faayinaansii fayyadamuu danda'u. dhaabbilee miidiyaa fayyadamuu danda'u jechuudha. Kan ammoo seenaa biyyoota baay'ee keessatti godhanii arginee jirra jechuudha. Liibiyaa akkamitti akka diigan Muammar Gaddafi nama gameessa gaggeessaa gameessa uummata isaaf saba isaaf ta'u paan afrikanistii beekamaa waan isaaniif hin taaneef fedhii isaanii gaggeessuu waan hin dandeenyeef Liibiyaa diiganii sirna sanas jijjiiranii uummata Liibiyaas ta'ee akka biyyaatti biyya sana gaagama hamaa keessa galchanii jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in Siiriyaa irrattis biyyoota baay'ee jiddu galeessaa baay'ee irratti Kuuba irratti kan isaan gaggeessaa turan seenaa keessatti yaadachuu dandeenya. Soviet Union irratti kan isaan gaggeessaa turan seenaa keessatti kaasuu dandeenya. Kana tarkaanfii fudhachuudhaan dura waan barbaadan gochuudhaan dura miidiyaa ofii harkaa qaban sana fayyadamuudhaan maqaa balleessuu waan hin barbaachifne maqaa hin barbaachifne kennuu waan mirga dhala namaa wal qabatu waan seera addunyaatiif wal qabatu waan ofuma isaaniitiif hin kabajne reflect yeroo godhan argina jechuudha. Egaa gara biyya keenyatti isa kana ofinnu wanni biyya keenya keessatti deemaa jirus kanarraa addaa miti jechuudha. Kanaatiif fakkeenyaaf yeroo faashizimiin naasizimiin faa ka'aa turanitti pirezidaantoonni Ameerikaa gochi kun gocha gaariidha jedhanii leellisaa turan jechuudha. Yoo kan ofiin barbaanne ta'e ammoo gocha gaarii godhii mirga dhala namaa eegii biyya keetiif saba keetiif ta'e dimokiraasii labsii dimokiraasii jabeessii dhimma isaanii miti jechuudha. Isaan fedhiin isaanii maalinni fedhii isaanii argachuudhaa fi biyya diiguu biyya balleessuu wanni mirga dhala namaa isaan kaasan wanni dimokiraasii isaan kaasan kun hundumtuu meeshaatti fayyadaman jechuudha. Kanaatiif egaa amma TPLFin wanti waggoota 27 darban biyya kana keessatti raawwatamaa ture uummanni biyya kanaa tolchee bareechee beekaa jechuudha. Kun saayinsiin barbaadu jechuudha. Mirga dhala namaa mirga dimokiraasii agamitti akka sarbaa turan waliin beekna jechuudha. Sanirra dabranii amma immoo gaafa uummanni isaa irratti fincilee isaan bakka kaasu fedhii isaa kun maaliif kana gochaa turan maaliif callisaa turan warri dhiyaa yeroo sana gaaf jennee ilaallu fedhii isaanii waan eegsisaniif jechuudha. Fedhii isaanii eegsisu garuu ammoo ummata isaanii sarbuu mirga dimokiraasii sarbuu diinagdeedhaan ummata saamanii hiyyoomsaa turan jechuudha. Kanaaf ammas qaamni seera baasu qaamni biyyattii paarlaamaan biyyattii shororkeessadha jedhee kan labse ummata biyya kanarratti yakka gurguddoo hamoo raawwachaa kan ture humna hamaa kanarratti tarkaanfilee fudhataman akka seera maleessatti kaasu jechuudha. Seera eegsisuun seera kabachiisuun isaaniif akka seera maleessatti jechuudha. Yoo ofii barbaadan namni seera kabachiisu seera maleessummaa labsaa shororkeessaa miti yakka kan hojjetu yakkamaa miti jechuudha. Kanaaf jechuudha fakkeenyaaf naannoo Affaar irratti wanti humna kanaan raawwatamaa ture ifaadha. Naannoo Amaa irratti waan raawwatamaa ture ifaadha. Waan mirga dhala namaa fi humanitarian crisis haasawaan wajjin wal qabatee meeshaa gargaarsaaf galu irratti lolaaf oolfachuu irratti midhaan galma midhaanii gubuu irratti namoota kumaatamaan lakkaa'aman ajjeesaa fixaa jiran jechuudha. Kana hunduma yeroo godhaa turan keessatti miidiyaan CNN, France 24,
Aljazeeraan maal BBC'n wanti isaan kaleessa dheengadda fudhatanii ba'an kana dubbatanii hin beekan jechuudha. Gaafa wanti kun sirrii miti ummati dhumaa jira badaa jira birmadummaa biyyaati irratti rakkoo hamaa fida wanti kun jedhanii mootummaan itti gaafatamummaa isaa gaafa bahu ammoo mirga dhala namaa sarbee jedhanii akkasitti kaasu jechuudha. Egaa gabaabadhumatti inni kun maal agarsiisa jennee hoolaallee warri dhihaa kun dhaabbilee gargaarsaa miidiyaa dhaabbilee faayinaansii fayyadamuudhaan fedhii isaanii raawwachiisaa turan jechuudha. Fedhii isaanii raawwachiisuuf adeemsa godhan keessatti ammoo dantaa biyyaatii fi dantaa uummataa jiddu galeessa godhatanii yeroon isaan sosso'an seenaa keessa jiru jechuudha. Kana argineerra jechuudha. Engadda kaleessa Afgaanistaan keessatti waan ta'aa ture argineerra jechuudha. Odoo dantaa mirga dhala namaa qabaatanii fedhii isaaniitiif hin galle ta'ee uummata sana akkasitti balaa fi haala hamaa kana keessatti dhiisanii hin bahan ture jechuudha. Ammas wanti isaan deemaniif kanaaf jechuudha. Kanaaf egaa maalinni mootummaan biyya kanaas ta'ee uummanni biyya kanaa tokkummaa isaa jabeeffatee mootummaanis ammoo istiraatejik aliyaansii biraa barbaaduudhaan dantaa biyyoolessaa isaa tiksuu keessatti sochii cimaa of eeggannoodhaan xiyyeeffannoodhaan sochii cimaa gochuu qaba jechuudha. Kanaaf rakkoo furuudhaaf jiddu seentummaan qaama alaa kamuu rakkoo biyyoota rakkatanii baay'ee furee hin beeku hin argine seenaa keessatti jechuudha. Inumaa rakkoo sana hammeessee gaaga'ama hamaa fidee amma biyya diigutti amma biyya balleessutti deemaa ture waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mootummaan kanatti xiyyeeffannoodhaan jala bu'ee qaama dhimmi ilaalu Afrikaanotaan keessaa ammoo rakkoon kun rakkoo Afrikaanotaati hoo rakkoo ta'e rakkoon kun rakkoo Itoophiyaanotaati jechuudha. Kanaaf rakkoo kana furuu kan danda'u Itoophiyaanota rakkoo kana furuu kan danda'u yoo baay'ate Afrikaanota ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf kana jiddu galeessa godhachuudhaan irratti jabaatamee hojjetamuudha qaba. Kanaaf kaayyoonii fi mul'atni fedhiin miidiyaa warra dhiyaa walumaa galatti miidiyaa fayyadamanii dhaabbilee faayinaansii dhaabbilee gargaarsaa fayyadamanii isaan raawwatan maqaa miidiyaa yookaan etiksii miidiyaa kan eeggate yoo ta'in maqaa dhaabbilee gargaarsaa kan eeggate yoo ta'in maqaa dhaabbilee faayinaansiif kaayyoo dhaabbilee faayinaansiin itti hundeeffaman hojiirra oolchuuf yoo ta'in walumaa galatti fedhii isaanii hojiirra oolchuuf fedhii isaanii argachuuf bira ga'uuf waan taasisan jechuudha. Kana gochuu keessatti immoo dantaa uummataa waan hin qabneef dantaa uummataa qabaachuu kan danda'u mootummaa biyya sanaati uummattoota fi sabaaf sablammoota uummattoota biyya kanaati waan ta'eef kuni gama kanaan fala argachuu danda'uudha qabaadheen akkasitti wadha. Maaliif fakkeenyaaf amma yeroo tokko burjaaja'anii akkas godhuu waan hin beeknii fi waan hin hubatinii fi wanti jedhu tokko hin ka'a. Ani garuu akka kootti wanti kun hundi jalaa dhokateeti miti jechuudha. TPLF amala isaa wallaalanii miti jechuudha. Yakkaa fi dararama hamaa TPLF uummata biyya kanaa irratti raawwachaa turee fi ammas itti jiru wallaalanii jala dhokatee miti jechuudha. Sila sii kaasen ture. Yakkamaa yookaan faashistii yookaan teeroristii waan kamuu ta'uu miti jechuudha. Fakkeenyaaf Siiraa keessatti wanta isaan godhan ilaallu hiikaa teeroristii illee kaayyoo isaanii argachuuf yeroo jijjiiran argineerra. Moderate terrorist and radical terrorist jedhanii jechuudha. Kana gochuun maal inni warri isaan xiqqoo itti fayyadamuu barbaadan moderate godhanii maqaa gaarii kennuuf yeroo isaan itti yaalan argina jechuudha. Kanaaf ammas kun hundi isaan jala dhokatee miti. Jarri kun kaayyoo mataa isaanii qabu mootummaa isaaniif ta'u isaaniif ergamu uummachuu waan barbaadaniif sirna amma jiru kana jijjiiranii mootummaa ofii barbaadan kan isaaniif ergamu kan fedhii isaanii raawwachiisu waan barbaadaniif san hundeeffachuudhaaf waan hundumaa otuma arganuu akka nagarree otuma beekanuu akka hin beekne ta'uudhaan isa sana ammoo moor dhugaa kana dhoksuuf balleessuudhaaf ammoo miidiyaas fayyadamanii wantoota sila kaasuuf yaalle sana fayyadamanii karaarraa maqsuudhaaf waan barbaadan bira ga'uudhaaf yookaan ammoo jiddu seentummaa isaanii mirkaneessuudhaaf burjaajii uumani malee wallaalaniitu waan jedhuun qabu jechuudha. Kanaaf qaama dhimmi ilaalu qaama dhugaa biyya kanaa dhagahuu danda'utti hubachiisuudhaaf kan dhagahuun barbaanne inumaayyuu dhagahuun barbaadu kan dhagahuu barbaadutti garuu keessawuu nuuf ammatti istiraatejik aliyaansii uumnee dantaa fedhii biyya keenya eegsisuudhaaf nu fayyadu jennee kan laallu filachuudhaan dhugaa jiru kana isaanitti qofa hubachiisuudha jechuudha kan nu baasu. Kana malee isaan propagandaan TPLF ofuuf isaan jalaa dhokatee miti uummata biyya kanaa jalaas dhokatee miti eenyuuf jalaa dhokatee miti jechuudha. Kanaaf propagandaa kana immoo dabalanii jabeessanii ittiin fedhii isaanii hojiirra oolfachuudhaaf karaa ittiin sosso'aa jiranii warraaqaa jiranii waan ta'eef kana uummanni biyya kanaa tokkummaadhaan
mootummaanis ammoo haala kana jala bu'ee qaama dhimmi ilaaluuf isaan dhaggeeffachuu danda'u wajjin walitti dhufeenya gaarii uumuudhaan irratti hojjechuu danda'uudha qabu ka jedhuun qaba. Fedhii biyyoolessaa, daangaa biyyoolessaa, kabaja biyyoolessaa dabarsee hammeenya biraatiif dabarsee kennu irratti dippiloomaasiin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Mariin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Mariin kan jiraachuu danda'u hamma fedhii biyyoolessaa keetiin tuqnetti, hamma jiraachuu dhabuu biyya keetitti dantaa jiraachuu dhabuu biyya keetitti hin buunetti qofa jechuudha. Kanaaf kana jiddu galeessa godhachuudhaan mariin hojjetamu. Hawaasa addunyaa wajjin ta'uu danda'a, qaama dhimmi ilaalu wajjin ta'uu danda'a. Hamma kana kompromaayiziin goonetti mariin jabaateetti fufuu qaba. Tokkummaa biyyoolessaa yookaan immoo humna biyyoolessaa uumuu keessa irratti jabaatamee hojjetamuu danda'uudha qaba. Tokkummaa biyyoolessaa yookaan immoo humna biyyoolessaa uumuu keessa tokkummaan biyyoolessaa uummattoota jidduu jiru baay'ee murteessaadha waan ta'eef uummattoota jidduutti hubannoo uumuudhaan kanarratti hojjetamuu qaba yaada jedhuun qaba.